Ayyuun egaa akkuma beekamu poolisiidhaan qabamuudhaa fi akka barbaadamaa jirtu baay'een keessan dhageessanii jirtu. Akka jette Ayyuun gatiin ilkaanii qaaliidha. Gatiin ilkaanii waa hedduu nama kaffashiisa. Kanaafuu hidhaa guddaan natti faradamuun hin oolle. Achi keessatti immoo Saidoon nyaata oliif gadi akka naaf fiduu nyaata biddeena akka mana hidhaa keessatti akka naaf fiduu abdiin qaba jette. Asumaan immoo congratulation har'a manni ishee harka galee jira jechuudha. Mana argachuun isheeyyuu mana kiraa keessaa bahuun isheeyyuu unuuf qabsoo guddaadha yaada qabsoo guddaadha karaa tokko gaa namni gaaf tokko karaa tokko gammadaa karaa tokko immoo xiqqoo shurur jettu tokko namatti dhufte jechuudha. Gammachuu fi gaddi wal faana namatti dhufti. Egaa gammachuu fi gaddi yeroo wal keessa miiksi taate walitti makamtu immoo gammachuu mati jijjiiramti jedhee yaada. Nagaan daganne nagaan koo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa guyyaa har'aa kokkolfaa oolla jechuudha. Baay'ee tokko viidiyoon isaanii nama kokkofashiisa. Jechuun na akkamitti ilkaan cabee kofalta jechuun maltu garuu na kofashiisaan Yaasuu yeroo Yaasuutiin ilaalu kolfi tokko ciggodhee na qaba dhugaa waaqaan siniin jedha. Ofin danda'u otuman beekin tuman isaa fi gadduun isaa fi ittis kolfa jechuudha. Maaliif ajaa'iba nama kofashiisa dhugaa waaqaan siniin jedha. Kun hojii viidiyoo wajjin waraabaniyyuu faana kofalte maal gootiree bira teessi waan ta'eef jechuudha. Egaa maalumaaf iyyuu Yaasuun akka inni har'a jedhetti Ayyuudhaan qabsiisuudhaaf yaalullee bakka himata kiyya iyyeeffadhullee Ayyuun waan naa hidhamtuuf miti jedhe. Ayyuunis immoo sababa ani mana otoon qabameellee ragaanan qabaa sababiin ani ittiin rukutee maaliif akka rukutte jedhameen gaafatamuun kiyya nafu. Kanaaf iyyuu immoo deebii gahaa nan kenna hin hidhamu jechaa jirti. Egaa maalumaaf iyyuu namni takka jetteeni namni tokkitteen qubaan na qabuu hin danda'u kana booda ani niitii Saidooti malee niitii nama hundaa miti. Kanaaf iyyuu namni tokko obboleettii koo maaloo koo minxirsoo koo jedhee yoo mana kootti na barbaacha dhufe ani hin dhiisu. Garuu immoo mankashkashaa sanaatiin Yaasuudhaanii ilkaan irraa cabsuuf otoo hin taane sodaachisuufan itti gadi baasee garuu immoo miira keessa galeen kaa godhee jette waan isheen akkas goote irratti waan na yaadda'e tokkotu jira jechuudha. Yeroo ijoollummaa koo na yaaddadha. Wayyaa asii gadee akka jarsii moo maal jedhanii silkii silkiin jedhan tokko asii gadee moo gurdii toon taane silkiidha. Asimaa gadeen hodhisiiste harmeen kiyya jechuudha. Uffadha na yaaddadha. Horiin eeganatti fakkaata. Obboleessi koo tokko eegoo kooti jechuudha. Eegoo kooti garuu immoo hinna caala dhiira waan ta'eef hinna caala yaani na doorsisa na reeba jechuudha. Sababni na reebuu humna hin qabu waan ta'eef xiqqishuu qal'oo kana ani waanti waa fe'e yoo na darbatellee garas na buusa jechuudha. Ijoollummaa magoorraa kaasee waan nuuqatu wayii ta'eef jechuudha. Amma maalan godhaa falaxaa wayii godhee bira kaawwadhe jechuudha. Har'a rukutuu man qaban je. Sobeen immoo ni garaan kiyya immoo bakka garaan allaafa. Sobee itti doorsifadhuuf kana booda na rukutu yoon ani falaxaa kana itti qabadhee deeme jedheen falaxaa tokko qabadhee itti dhaqe jechuudha. Falaxaa qabadhee itti dhaqe jedhi kana rukuti maarratti immoo wal loltu yoo jettan waddeessa kan jedhan balbala keessa balbalee jira jechuudha. Waddeessa sana akka qamalee kana olirra baheetaniin na funaanaan. Waddeessa sana funaanee achirra taa'ee immoo gadan darbadha lafatti jechuudha. Lafatti darbadhee ciree lafatti darbadhee na jalaa saamu jechuudha. Na jalaa saamu isaan ana hannee yaabbatee ciru ana inna waddeessa sana yeroo hundumaa na harkaa malaqqaqanii nyaatu jechuudha. Eegoomti koo inna maalan godharee kana booda falaxaan dha'uun qaba na sodaatu kan jedhu falaxaa kiyya qopheeffadhee itti doorsisammooni. Nan doorsisatuma jedhu dhugaa rabbii otoo hin beekin jechuudha. Otuman doorsisaa jiru malaqqaqee gaafa na harkaa fudhatu otuman beekin bakka akka waan beekamiti rifuu liphii gocha hin beekamne taa yeroon godhu mataa kana yeroon dhahu dhiignetu malee falalalal jennaan keessa ba'e. Amma falaxaan isanii sila lafa baadhu sana itti sin lammeessine si'uma takka rukute si'uma takka sanaan egaanii dhiigni irra yaa'e. Achi inni gaafanni iyyuu harmeen tiyya koottuutii je'aaka. Dhugaa rabbii maal sinitti maree quncisteetuma lafana keessa doobbii jedhu doobbii nama gubuu wayii jira miti. Dhaqi doobbii fidi jette kaa isaatiin. Inni immoo haqee doobbii sana fidee jedhaaka na tumtee
ani yeroo sana hin beektu wala paantii wanta kolleen qabu jechuudha. Ol narraa qabdee wayyaa kiyya jechuudha. Jarsiisa jedhan silkii sana ol narraa akkanumattuma yeroo qabdu shinshiniidha. Bittinni jedhaadha jechuudha. Yeroo akkasitti sassaabdee ol narraa qabdeetu kana gudeeda kana keessa je'aaka. Gudeeda kana keessa gubdee lafa na keessa jechuudha. Har'aan namatti hin agganne har'aan itti aggachuu haa turuuti jecha jala hin dubbanne gaa eegoo koos hangafa koos jechuudha. Maaliif na jiishite yooma waa balleessa waan doobbiin sun natti dhufte na gubee gubadhe jechuudha. Maaliif doorsisuu agxe malee ayyuunis jechuudha sanatti yaadadhe jechuudha. Ayyuunis doorsisuuf agxe malee dhuguma ilkaan irraa cabsuun miti. Ilkaan egaa akkuma beektanii tokkoffaa namni ilkaan namaa ija namaa tuqee yakkadha. Lammata immoo yaasuun nama gatii guddaa ayyuu irraa qabudha. Maaliif yoo jettanii yeroo isheen Saidoodhaan piraankiin godha jettee badde sana suura ejjechiise ayyuudhaan beektu ayyuu kan jedhamtu shii kana beektu jedhee suura godhee bakka inni barbaadaa ture ni argitu jechuudha. Ammoo Saidoon tumee eengadda yeroo nama kana ishee tumee ishiif yaadee Saidoo waan jaaladhuuf Saidoon saayiba kiyya waan ta'eef ani ishiif yaadee vaaziliinii ogeettii kana qabadhee fi deeme akka ishee yaalamtuuf malee waan biraaf ani harkaan qaqqabe miti jee ugaarabbi yeroo kana. Gara laafestiinii obboleessaaf ulfee ofti jedhanii gara laafummaan gaarii miti namni tokko jechuudha. Waan namni tokko namaa godhe injira miti waan guddaa waan baay'ee aarsaa baay'ee namatti kaffalanii otoon beekii wal dhaba jechuudha. Namni tokko daqiiqaa sekendii keessatti waan baay'ee wajjin dabarsee jireenya bareedaa wajjin dabarsee wal gargaaraa aarsaa walii kaffalaa waliin dabarsee waanuma bakka basii xixiqqishuu tokko irratti namni wal abdee galatas dhaba jechuudha. Dadhabbii faana dadhabeeru ani akka kiyyatti Yaasuun dhugaa dubbachuuf ayyuuf akka ajaa'ibaa kana yaada je'eetanii yaada maalumaaf iyyuu jechuudha. Sangaa bitee dhaqa jettee amma sangaa bitee Yaasuun Finfinnee jira gara Finfinneetti sangaa bitee deemeetanii nan araarfadha jettee jirti. Egaa Yaasuunis immoo bakka hin jira miti egaa saayibummaa isaanii kana ilaaleetu achumaan warqii mawayii hin jira miti egaa ilkaanuma kana bitanii yoo ta'uu baate ilkaan binna nuti yuutuuberoon nu jirro Yaasuu abshir ugaas hin jedhan si gargaara nutu si binna ilkaan bilillee fakkaatu darbee immoo ilkaan kun lama buqqiseen kennaa fi bakka ilkaan takkaallee ilkaan kun lamaan isaan kennaa fi jettee jirti waan ta'eef innumti kunu abdiidha. Yaasuun akka har'aa kana sharaf jedhee mul'ata toon taane viidiyoo guyyaa biraa dhufutti immoo ilkaan Yaasuu guutummaa guutuutti itti deebi'ee Yaasuu duriitti jechuudha. Amma Yaasuu fuulduraan faa jedhii yoo jedhan danda'eef qubee faa dubbachuu hin danda'u Yaasuuni lamaaninyaaw Yaasuu keenya. Si jajjabeessu jenna dhugaa rabbi baay'ee namatti toltu jawaadhaa siniin jenna. Waan bu'aartii amma kana sinii fide laayikii gochuun dhiisina maaloodha waan saa maali quba sin dhukkubamoo yaa faaxoche mindinnaw shiggiraallee inde yoo shiggiriin jiraate natti maa laayikitti godhame girri isaati.